Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamalaab. Akkasuma maamiltoota chaanaal yuutuubii kiyyaa. Har'a kan isin garsiisu akkaataa saffisa intarneetii keenyaa itti dabalachuu dandeenyu isin garsiisa. Kana eeguun jiru yeroo baay'ee keessattuu moobaayilii daataa warra fayyadamtaniif jechuudha. Yeroo isin viidiyoo tokko feesbuuk irratti ta'e yuutuubii keessa seentanii ilaaluudhaaf dhimmamtan saffisni intarneeta keessanii dadhabeeti isin rakkisaa jechuudha. Kanaaf haala kamiin saffisa guddaadhaan akkamitti akka yuutuubas ta'ee feesbuuka keessan akkasuma biraawuzaroota garaagaraa akkamitti akka itti ilaaluu dandeettan isin garsiisa. San dura warra hanga irraatti chaanaal yuutuubii kiyyaaf maamila hin taane yuutuuba keessan irra seenaatii Kamaalaappii jedha barreessaa. Sana booda isa kanaatu isinii dhufa sabiskiraayibii godhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Gara barnootichaatti yoo as deebinu jalqaba pileestoorii keenya irra seenna. Erga seennee booda iddoo sarchii kana irratti clean connect haala kanaan barreessitu jechuudha. Clean connect master connection jettanii erga barreessitanii irratti cuqaastu kana booda bilbila keessan irratti gadi buuftanii jechuudha. Erga boostan booda isa kana fakkaatee isinii dhufa. Baay'ee nama rakkisu haala salphaadhaan itti fayyadamuu dandeessu. Al tokko irra cuqaastan. Haala kanaan isinii dhufa. Wanti amma asitti isin gochuu qabdan bakka kanarratti ni argituumi disable jedhee jira. Enable gootu. Al tokko gad cuqaastu enable ta'ee jira jechuudha. Sana booda hoo erga isa enable gootan booda bakka kanarratti dhuftan. Irratti dhuftanii al tokko cuqaastu. Wagguu isin haala kanaan cufaatan beeksisni akkanaa isinii dhufa ofirraa dabarsitu duubarraa deebitu. Sana booda inni akkanatti barbaada jechuudha. Amma asirratti shabaka neetworka lama qofatu jira. Yagguu kun irra naannawee dhaabbate 4 ta'a jechuudha. Kanaaf obsaan eeggatu xiqqoo. Kun akkuma argitan asirratti 4 ta'ee jira jechuudha. Kanaaf amma akka gaariitti isiniif dalaguu danda'a. Kanaaf mee amma wanta kiroomii kana seenii isin agarsiisu. Saffisa bareedaa ta'e tokkoon nuuf dalaguu danda'a. Haaluma argitaniin asirratti waan tokko barreessitu. Fakkeenyaaf YouTube. Haala argitan kanaan saffisa ajaa'ibaatiin nuuf dalaguu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan saffisa intarneeta keessanii dabalatanii itti fayyadamuu dandeettan. Kanaaf viidiyoon yoo isinitti tolte laayik godhaa. Hiriyoota keessaniif ammoo sheer gochuu hin dagatinaa. Ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin Kamaalaappiidha. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.